finne mana Eessa kiyya bittani? fide Mana kee. mana kiyya fide Ayyee. kaadee jalqaba guwasitu wayyooyitee dawaallee itti kakkaninee nyaatellee maal jettee guyyaa takka akkas gisee bulte wanni kun dhugaadha jennee geessineen Aya. bakka silaatti marammaran maallaquma kiyya baasee geesseen Ayyee. geesseeni marammarsiisee dhugaadhaam coon garaa qabdi. Jemek. Okay. Jemek. Okay. Aga One, dhageeffadhaan two, jankate one, isa beeku maame jankate ammaana wanni beeksisu hin jiru akka michoon garaa qabdu immoo beeksise achumaanii kana gaawwaaniin godhu qabu akkamiin godha yaade jechuuni michoon kaatee fatiyaa biratti hin deebuu fadhaanaan jette achi deebuu fee taa'ee mustariyaa akka akkanaa hin deebeesin hin jenne achi makiinaa fudhadhee michii hollaa dura buusee meediyaa akkas gaxariyanii ilaalaa hin jeen eega fatiyaa biraan na hojjaa kootu naan jaan jannaan maallaqaas kanneefi yoo isin kiraas gaafattes kiraa firraa kaffalii waan barbaadde si biraan jira na gaafadhu jeeni achitti ulaa dura buusee deema hin deemu hagasiin dhaabbadha yoo si ol neeyitee si gad deebistees natti deemi dura jennaan hin deemu naan jette nan deebistu deemii naan jette hin deemaa'ee akkasittiin kee ani mana gale gisee mana gale sagaleen akka abdee maal naan jette fatiyaan sun sababa isii manaana baasanii mana kiraa barbaaddachaa jira naan jette. Dantaa keetiin jedheen. Taarsisan fatiyaan taa'isii hojii jira taa'uffata gurgurtaa mucaan. Waan ammoo kolfeessee sitti ergamatti Waldummaan isiin Dr. Ifnaan kana diraa baatee shunnuqqattee xarraq jettee ajootuun sharmuuxittiin tun deemteefu egaan tanaafi wan biraatiifi miti. Qaallittii sharmuutan tan haadha salpha amma eenyu bira jira isii bira eenyutti dhalaa namni isii bira dhalaa jira Dr. Ifnaan. namni isii bira tikalaahu warruma isin dura bira turte warra isin dura bira turte fatiyaa sanfaa yaammaddu fatiyaa faa bira jirti isaan santu waa hundumayyuu quba qabaa joollee fatiyaa sanfaa yaame awwalan fatiyaa ta isii wajjin fiidiyoo isii jala seeni nama isin fiidiyoo kan wajjin daleedu mana isii jirti mana isiititti akkas taateellee nama akkas isii godhellee isaantu qabeetti geesse kanaaf dura isii san deeffadhu asitti ma waa hundumayyuu isaan san fidi dura jara san fidi. Amma jara sanaan tokko lakkoofsa qabu nambara isaanii qabu tokko akkamittiin argachuu danda'e nama yalla lakkoofsa si anaa keessaan si erga amma waasappii gadi sharsi godha lakkoofsa si isaan hundumaayyuu ta jara wajjin jiran sana anaa si erga. Jaalibsa amma dura irratti kan nuti barbaannu silaa bayaan nuuf fidani bayaan nuuf fidi mee ifnaan bayaan irra nu dawwal. Bayaan sheer mu godhi bayaan ifnaan bayaan sheer mu godhi. Bayaan yaame ulfa isin ulfiinuu tokko qofaa miti jaalakkuudha jaan siigalee hanga afurii shanii takka garaagalti jaan qaalletti. Sinigalee kanaaf dafaa sheer godhaa bayaan nuuf wallahi bilbila dheengadda ijoolleen teenya tun ciisa dhabdee fi intala san iyyitee boochee maraattee fi okay bakka kanatti isin miidhame naan bakka sanii baastee edaa isin bakka sanii kabaateef sagaggaaluuf amma nu galee laa dubbiin kaa isin maariyaam ammoo eenyu san biraa baateef sagaggaaluuf baate soo walumaa galatti kanaaf bayaan nu yaameef naan amma irra bilbili bayaan nu yaame dafi. Bayaan irratti isheen isin godhaa yoo ammoo inni dhufu baatee ni dawwalaaf irratti isheen jirtuu sii qabee asirraa nuuf fidu eenyu akka isii ulfeessi eenyu akka isii guute eenyu jala akka isii yoo beekaanuu si arga beekaadhii sinatti hin agarsiisin niin beeka sagalee isaatii fi waa hundi isii fiidiyoon isaana bira jira. Okay, lakkoo isaa beenu qabda. Nin qabee siifin arguu danda'a lakkoofsa. Namni dogoggoraa jennee lafa keenya akkaataa itti michoontu miidiyaa kanarra dhuftee iyyuu gaafadhu eenyu akka fidee eenyu akka michiyootan ol baasee isii wanna godhe gaafadhu dura akkamaan iyyuu dhiisi waa hunda tartiibaan itti deemu. Sagaleen an dhagee allah sagaleen an dura dhagee shuuf dhaggeeffadhu laa dhaggeeffadha. Namni kana galaafatan tanallee. Lafaa gayaatu wayiin nama gayaa lafaa dhufatu wayiin namatti dhufadhanii soorii dhiifamallee narraa ta'a. Yaada bara kana uumanan galchine keessa galaa. Gargaarsaaf qopheessaa jechuudhaaf malee waan biraa. Okay. Isii dura ni beektaa? Michiyyoon tuni eenyu akka dura fidee eenyutu sagalee kana dabarsee isii kanneen ijoolleen arsii tola ol baasta. Karaa addaan baafadhu dura. Jaalibsaan immoo waa tokko siin mari'achuu barbaada waa tokko siin jechuu barbaada wanni na siin jechuu barbaadu jaalatiyya dhiisi takanta kaanii nama viidiyoo raabeef kan ifnaan amma fakkeenyaaf ati ulfarratti argineette ifnaan eega ulfarra gartan hangam takka yoo ماري دكتور مريم واليتن بلوك يوم تاجفتو والله عمل لي وجهي عرفات بورون
zinaa dhufte yookaan wooma biraatti dhufte isiin ajandaan isii ajanduma rakkoo takka hin qabdu namni qixa isii bal'oo keessa jiru jireenya kana gubbaa hin jiru namni siistama miidiyaa kana fitee tarbooshirii isaa Oromoo kana nyaachuudhaaf saganteeffatee ija qaratee kana gabbee gaddee oboo sinitti hima namni fayyaa jaan qabu arbooshirii isaa sumara namni haa gargaaru arrakkadhee ambayyaa dhabee namni surree kaatee deemee dalagatee jiraata boo maal haasofetansa namni surree kaayatee dubartiin surree kaatee deemtee dalagatee jiraati. Dhugaa maaliif walitti himne isin asirra deemtee waggaa tokko oli asirra ajandaa isirraa iyyaa turre iyyine dadhabne you know soo kanaafi ajandaa isii kana amma qaaletti eenyuttanii maqaan isii doktor Mariyaam maal himetan bilookii gootee biyya galchu wallahi billahi kan jiran bilookii gootee takka garanummaa maali sinaa soitan kana achi wallahi billahi sin indee garoon ka caalaatu wallaaluma qayyaa wajjin sin indee garoon dhageeffadhu jaalifaa jechuudha nagayyuu waan barbaade haasa'u dabarana kan ni fitadha nobsi biyyatti nagalchaniif maal argatta obboleessa kiyya maal argatta argitanii sirra Sarraa kan keeni furatan oomishni dhaggeeffadhu. Ati Dubaay sin taatu. Osoo warra Dubaay taate dubartii jabduu osoo taate mudhii tan ta'e hidhatteeti liivii kan kee dabarsaa. Mudhii tan ta'e hidhattee gajjattee dalagattee ka dubartii mul'attee harkamuu qabda. Galgalaa ganama barreen gaddaa maali waan garagara maallaqa sasii abbaa qabeenyattis dawwallee waan siin godhinis hin qabnu miidhaa kan gubban sagalee sii ta'us ta'e si arrabsuus ta'e wanti hundi sirra ta'ee jira. Waata kan hubattu irraa nama baruu miti. Namni kuni gawwaadha gartee. Namni gawwaan kuni akka tokko. Sinigalee waan dunaa soinuu akka tokko maraattuudha. Sinigalee namni sammuu qabu osoo sammuu jijjiiramaa qabaatte sinaabsame. Namni sammuu jijjiiramaa qabu biyya namaa keessa dhuftee arrallee sadaqaa barbaaduun arrallees gubbatti fuula namaa dhaabbachuun gaarii miti baay'ee. Fuula namaa dhaabbachaa ooluudhaaf araan bulaa 500 maali kun soba adeeroo dhugaa jirtu walitti himna. Achi deemee ammaan tana zinaan garatti si guutamee miti bakka gara si guute nama gara guute san baay'ee weesuun harkee nama badhaasa fidaa asirratti leencatti buusee sin garsiisan asirratti garsiisan fidaa kun amma leenca buusee oyi obsi shamaru mutra kaadu salma ati sakasiitiif wuyi harmallaa deemtanii maziraa keessa zinaa daleetan guutuu keessa qabee maan gati buusi kaa yaalibsa nama kana yoo ta'u mutti rakkabe dhaggeeffadha namnummaan tokko chaan keessan deemtanii warri bakka hin taane zinaa daleetanii warri waan hin taane daleetan guutuun keessan kallattii kanaan dhuftan taanaan arafaat irraa fakkeenya fudhachuu qaba baay'ee. Dubartiin fayyaa qabdu deemtee dalagachuu dandeessu cabsitee beestee jiraachuu dandeessu asirra deemtee zinaan gara guutame bayaan yoo danda'ame. Doktor Khayriyaa moo Mariyamaan jettan san biloo gootee biyya takka isin galchitu isin wajjin dhaabbadhaa isin wajjin jira. Ammoo Doktor Mariyamaa sana as jala jirti gaafa sanis nuutu wabii bahee yoo san wanni godhee amma dhuftee kaansileeshinii kan ta'eef biloo gootee adeemtu. Doktor Mariyaa nama zilee ta'ee biloo godhattee ijjatee dura taagootu ol gadi qottu Doktor Mariyamaa. Mee booga dhaabbadhaa nama guddaa isin keessa jira maali ijoollee maa wajjisa? Hai maali maa jarjartan? Yoo afaan itti beeytan isinummaan dubbadhaa wajjin kaarafaati wajjin dubbadhaa nuu miti. Haya hafaameen jarjarina bismillahirrahmanirrahim shaydaana faraanaara dhugaa aaruu saqa qabdanii dagaa aartanii itti laffaatanii mi'oo tana isii faayidii sufaan hedduu gootanii dhugaadhaa itti laffaatanii haqa irraa qabdanii obboleetii teessanii baga lolattanii lolachuun jirtan jennee isinirraa osneeti ammoo gudarsa wali jennee tan isin qabneeti obsa awo bayaan arargee bayaan mi'oo tana eegee isin akkana taate ati ijaan agartee ni jirtaa duraanis gaawa sumaatu quba qaba akka quban qaban quballee hin qabu quballee qabaachuun ta'uu waan akkana asmassaay diddee ni un beeku isin ajee arafaatiin baatu wooma lamaa si gaafadhaan Waan si bira jiraachuu fi bakka dura. aye urgii cufi xiqqeessi maama arafaata kinje wanni namni laal waan biraa hunda dhiisu wanni namni sitti himuu jiru kuni Cosiisi. Janai beeka akkaan fadhattiin amaniin dhageema maammi obsi arafaat obboleettiti wanni laal ilmi namaa ni dogongoraa
si qofaa miti namni hundinuu ni balleessa. Badiin si galuun is okay. Ijoolleen tun obboleeyyan keeti. Jalqaba Raayilaan hanga guyyaa har'aa kana laacelloo sirraa qabaniif dhaabbatanii si dubbatan malee hammeenya isaan sirraa qabanii miti. Akkuma intala Oromoo takka akkuma intala gartee obboleettii isaanii takkatti si dubbachaa jiran. Atis miira keessaa ba'iiti. Tasgabbiidhaan rakkoo sirra jirtu tartiibaan nama kumaa afransi dhaggeeffatu kanarratti yaaduma tasgabbii deebisaa kan. Maaltu baara afaanis si galche rakkoon baara afaanis si galchite tun maali obboleettiti? Ani amma gaafin ke gaafi bareededha jedhi bareeddu anamma jechuudha. Wallahi billahi waan baay'eellee taasifee waan baay'eellee arge jechuudha. Namni waan fedhe jechuu danda'a. Sii galaa miti waan fedhe isaa jiru waan fedhe isaa dhiisu. Anamma ammaan tanaa'u osoo nyaatiin osoo dhugin guyyaa sadii bahaara jira bahaara.